University Redawaan alatti university kana osoo deemte jedhamee osoo carraasiif kenname university kan filatte. Haaraadha inni haaraadha akkuma beekamu jechuudha. Yuunivarsiitiin akkas ta'a jedhee yaadiin turre kanan dhufe. Baay'ee man jaalladha baay'ee keessuma koorraa jechuudha. Amma sa'a kanatti qarshii miiliyoona 10 argatti. Qarshii miiliyoona 10 kun immoo itu torbee tokko keessatti hojiirra oolchitee xumuruu qabda osoo jedhamte maaliin goota? Keezii kan biraadhaan tun ta'a normaalii natti dhiyaatu. Normaalii nama isheetti dhiyaatu as bira dhungatee jechuudha guyyaa jalqabaa. Hordoftoota fi hordoftoota Golden Media Service gosa talk show har'as sagantaa biroo qabachuun dhufeera. Sagantaa keenyaan akka bashannantanii fi bohaartan shakkii hin qabnu. Har'a immoo keessummaa biroo qabachuun walitti deemneerra hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Tole waamicha kiyyaa kabajji gosa talk show irratti afgaaffii na waliin taasisuuf dhufuu keef guddaa galatoomii daawwattoota keenyaan wal barinu. Hayyee gosa atis guddaa galatoomii sagantaa kee kanarratti kabajjee waan waamteef kabajni koosiif guddaadha. Maqaan koo Barattuu Tizitaa Asfaawun jedhama. Barattuu joornaalizimii waggaa 3ffaa Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti. Thank you. Tizitaan Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti ogummaa yookiin muummee gaazexeessummaaf sabquunnamtiiti kan qo'achuutti jirtu. Mi'aati ogummaa kana maaltu akka seensu si kakaase jechuun yeroo baay'ee gaazexeessummaa kana nama baay'eetu hawwa miti. Namni baay'een ni hawwa yeroo baay'ee argiteertoo ta'e xiqqaa ta'anii gaazexeessaan ta'uu barbaada doktoraan ta'uu barbaada. Hojiin gaazexeessummaa immoo hojii miidiyaa fuulduratti bahanii hojjechuu sila ta'eef nama baay'eetu hawwa. Si immoo maal si kakaase namoota baay'ee keessas immoo carroomtee dipaartimentii kana akka barattu kan si taasise akka argattus kan si taasise maalidha? Galatoomii gaaffii bareedaadha. Namoota baay'ee barsiisuu danda'a jedhee yaada. Kan koo dooktarii ta'uun barbaada yookaan immoo joornaalizimii ta'uun barbaada jedhee miti xiqqummaa kootti kanan dipaartimentii keenya gadi. Garuu jiru miti wantoonni si mijatan haala kana keessa akka galtuuf wantootni tatta'an jiru. Warri manaan jaallatanii barbaadanis kan joornaalistii ta'uun fedhan turanii akka carraa ta'ee garuu Dirree Dawaa Yuunivarsiitii dhufee dipaartimentii kana galeera. Isa dura xiqqummaa kootti isteejiirra wantoota jira ture. Fakkeenyaaf diraamaa, asoosama dubbisuu, walaloo dubbisuu fi kan kana fakkaatan wantoota akkasii irratti nan hirmaadhan ture. Kanumatiyyuu akkanii asis dhufee dipaartimentii kana filadhu na godhe. Galatoom Yuunivarsiitiin Dirree Dawaa akkam baay'ee? Amma yuunivarsiitota Itoophiyaa keessa jiran keessaa yuunivarsiitiin baay'ee gaaffii kiyyaatti taanu kan ta'u yuunivarsiitii Dirree Dawaatti kan barachuutti jirtu yuunivarsiitota Itoophiyaa keessa jiran keessaa yuunivarsiitiin ati baay'ee dinqisiifattu jaalattu yookiin filattu osoo filadhu yuunivarsiitii Dirree Dawaan alatti yuunivarsiitii kana osoo deemte jedhamee osoo carraasiif kenname yuunivarsiitii kan filattu? Yuunivarsiitii Hawaasaa baay'ee natti tola. Hawaasaa maaliif? Maaliif keessa baay'ee qulqullina qaba. Argee beeka. Naa baay'ee qulqullina qaba. Na bichas baay'een jaalladha biyya bishaan adda addaa bakka bashannanaa hedduu biyya qabu gatii taateef baay'ee man jaalladha. Kanaafiyyuu Hawaasaa. Hawaasaa filattaa jechuudha. Dirree Dawaa. Dirree Dawaa hangas mara miti. Chaalenjiitti baay'ata. Anaan waliin gallu parsanaalii garuu barattoonni yuunivarsiitii Dirree Dawaa akka kana sin dhageenye. Namoonni baay'ee yuunivarsiitii keenya jaalatan jiraachuu malu sila ta'e fasii. Malu garuu ho'ii ni jira. Haala qilleensaa. Haala qilleensaa akkasumas immoo wantoota baay'ee jiru bakka wanta bishaan dhabuun jira. Saatii ta'e tokkotti dhiqachuu illee barbaadde yerootti bishaan hin arganneetu jira gatii ta'eef kanaafiyyuu chaalenjii guddaatu jira. Alright, yuunivarsiitii Dirree Dawaa gaafa guuttu amma dirreen baay'ee biyya sirbameefidha. Akka Itoophiyaatti mallattoo jaalalaa wal danda'uuf tokkummaati jedhamteeti kan beekamtu. Kantiibaan magaalattis yeroo garagaraatti hojii hojjetamuun yeroo ammaatillee sadarkaa miidiyaattis sadarkaa biyyaattis magaalaa beekamtii qabduuf baay'ee filatamtuudha. Akka ati dura biyya teessee imaajin gochaa turte yaadaa turte Dirree Dawaa Yuunivarsiitii yeroo guutuutti fi qabatamaadhaan dhuftee biyya kana yookiin as erga jiraachuu eegalte barumsaa sitti jalqabde garaagarummaan jiramoo akkuma eegdetti argatte? Akka carraatee haati koo naannoo kanattidha kan isheen dhalatte. Sababa sanarraa kan ka'e waa'ee biyyattii xiqqoo ishees ta'u beekan ture. Kanaafiyyuu baay'ee saaraan hin taane gibbicharraa wanta jirurraan kanaafii jechuudha. Mooraa yuunivarsiitii keessa wanti jiru haaraadha. Inni haaraadha akkuma beekamu jechuudha. Yuunivarsiitiin akkas ta'a jedhee yaadiin turre kanan dhufe. Garuu
magaalichi baay'ee namatti tola. Namoota nama jaallatan, nama kabajan, nama ofitti qaban. Naannoon beeku baay'ee man jaalladha garuu magaalicha baay'ee man jaalladha. Naannoo kanatti immoo maalidha kan hamatamu yeroo baay'ee namoonni naannoo kana araadaan beekamu jimaa qabamu waan biroos araadaa jedhameeti kan yaadamu barata culture adaptation naannoo kanaatis gaafa dhuftu hawaasa kana faana jiraachuudhaan aadaa naannoo kana wantoota barteewwan naannoo kana ofitti fudhachuun tarii yerootti dirqama ta'u jiraatiin isa kana akkamitti argite ati? Kun baay'ee wanta dargaggoota miidhuudha. Karaa biyya kana qaqqabu isaatiin jechuudha. Garuu akkamidha beektaa yaada keetu murteessa jedheen an akka kootti jechuudha. Ati kaayyoo kee fiixaan baasuuf galmaan ga'uu fi wantoota gochuu qabdu gootee wanta irraa of eeguu qabdu irraa immoo of eegdee jiraachuu qabdan jedha. Ayinoo envaayiroomantichi baay'ee nama hawwata. Wanticha keessa akkati galtu insi godha. Kuni dargaggeessa immoo gatii taateef jira miti wanta akkasii keessa galuuf wanta haaraa baruuf wantoonni nuun goonu beekamaadha. Tattaafanna miti waan haaraa baruudhaaf sanarraa kan ka'e garuu dargaggeessi tokko immoo amma barachuuf manaa ba'etti amma maatii isaa kabachiisuuf biyya isaa abbootii isaa akka fuudhee itti fufsiisuuf yaadetti kaayyoof karoora isaa beekee fiixaan ga'achuudhaaf wantoota akkasiirraa of eeguu qaba jedhee yaada. Alright, galatoom. Tizitaan sagantaa tokko irratti sagantaa guddaa akka Yuunivarsiitii Dirreedawaa gaggeeffame irratti sagantaa gaggeessaa akka turteedha odeeffannoo nan qabu. Ogummaa kana barumsa irra jirta. Yaa ta'uti garuu taalentii addaa qabda. Yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti sochii gootuun isteejiiwwan garaagaraa gaggeessuu akkasuma miidiyaa mooraa keessatti sochii natti gootu baay'ee kan dinqisiifattoota hedduu akka horatu si taasisee jiraatiin. Keessaayyuu isteejiin guyyaati waltajjiin guyyaati gaafa yaadannoo Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa hojjette kan baay'ee beekamtii fi dinqisiifannaa itti argattudha kan si taasisedha. Mee dur deebiin jiru akkamii si biratti waan si duuba haasa'amu kana waltajjiiwwan akkasiitti hojjechuu kee taalentii akkasii qabaachuu kee duruma beekta ture immoo waltajjiiwwan akkasii gaafa hojjechuuf carraa argattu ofitti amanamummaadhaan seentee san booda dur deebii namni siif kennuun. Akkuma beekamu yeroo jalqabaa koof ture kanan waltajjii gaggeessee kanaan dura waltajjii gaggeessee hin beeku akkuma sitti hime diraamaa wantoota kana fakkaatan gochuun baay'ee waan ulfaatu natti hin fakkaatu tireeningii gatii ta'eef jechuudha. Kun garuu hin ulfaata sababa baay'ee fuuldura dhaabbattee saganticha kontirool gochaa hojjechuun baay'ee ulfaata. Garuu akkan barattu joornaalizimii ta'etti ekspiriyaansii kana qabaachuun qaba jedhee ofitti amanamummaadhaan waltajjicha irra kan baadhe. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gosa took shoo sagantaan keenya afgaafii barattuu ogummaa muummee gaazexeessummaa fi sabquunnamtii Yuunivarsiitii Dirreedawaatti kan barattu Tizitaa Asfaaw waliin goonu akkuma itti fe'etti YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa hanga xumura qophii keenyaattis nu faana tura. Tizitaa guddaa galatoomii. Amma moo'itu gama keetti dhufa waa'ee yuunivarsiitii kaasnee irraa hojiiwwan mooraa keessatti hojjetu yaadne kaasnee irraa inni biraa Tizitaan barattuu qofa miti nama ogeettii dinagdeeti jechuun nama biizinasiiti jedhama. Duraan irraa kaastee wanti hojjechaa turte jira ta'a ammas wanti hojjechaa jirtu yoo jiraates ani kuma hin qabuutiin garuu akkan odeeffannoo argadhetti naannoodhuma dhufte Baddallee irraa kaastee hanga har'aatti illee dinagdee hojii biizinasii fi barumsa wal biraan deemuun akkamii mee kanarratti waan tokko akka hin jettu. Gaafa odeessinoo oduu keenya irratti baay'ee man jaalladha biizinasii baay'ee man jaalladha baay'ee jechuudha. Sababni isaa haadhi koo kan isheen hojjettu biizinasii ture dalagdii turte dalagaa. Baay'ee man jaalladha baay'ee keessuma koorraa jechuudha. Otoon hojii akkasii hojjedhee sitti fufiinsaan baay'ee manatti tola. Kutaa lama yeroon baradhu kaasee ture kanan gabaarra daldala jalqabee ture. Muuxannoo waggaa dheeraa qabdu jechuudha. Kan waggaa dheeraadha. Amman kutaa 12 baradhutti inuma hojjedhan ture hojicha haadha koo faana jechuudha. Carraa kanatti fayyadamee haadha koo galateeffachuun barbaada. Ogummaa guddaa akkasii waan akka keniteef jechuudha. Carraa kana argadhee galateeffachuu kootti immoo gammachuun natti dhaga'ama. Karaa kanadha kanan biizinasii keessa galees jechuu barbaadeen. Baay'ee beessa garuu amma biyya keenya keessatti waan akkasii biyyoota biroo biyyoota guddatan keessatti part-time hojjechaa barachuun kun waan baratamedha. Garuu as jalqaba mallee maatiin keenya yoo nu guddisu
barumsa taanaan barumsa qofa irratti maallaqa afaan yoo barte ni badda barumsa irraa badda waan jedhamu sani himaamsa akkasiitiin kan guddannu so gara birrii kana gara maallaqaa kana gara biizinasii kana fi barumsa wal cinaa qabanii deemuun kun hin baratamne waan haarawaa jedhee tananii. Baay'ee ulfaata sirriidha. Wanta tokko nama fudhatee deemsii galimti wantichi mi'eeffatteenaan biizinasiin immoo akkasidha. Mi'eeffatteenaan akka dammaadha. Itti dabali siin jechaa deema gatii ta'eef. Kanaafiyyuu baay'ee ulfaata. Garuu karoora keedha. Yaadati ittiin manaa baateetiyyuu san murteessa jedhee yaada. Galatoom imala jireenyaa kee keessatti mudannoon addaa ati qabdu. Mudannoo addaa jedhamu baatuyyuu guyyaatii tokko aariin ture mana shamizii uffadhee bee karaa irratti baay'ee namni na laala. Baay'ee jechuudha sabaramirraa kan adda ta'e maal ta'anidha jedhee maanoo na dhibee man deema natti bareedeera moo fokkisee jira moo maaltu ta'eetu har'a kan namni haala malee har'a akkasitti na laalu jedhee yaadeen ture. Karaa xiqqoo ergan deemee booddee yoo laalu shamiziin koo garagalee ture kan uffadhe. It's amazing. Okay. Sambodo. Isa booddee gaafa laalu baay'ee mana rifadhe sababa namootni na laalaa turaniifis beekeeni mana wayitii galee jijjiiradhee deebisee ba'een sin jedha. Ajaa'iba. Turtii bareedaadha kan waliin gochaatiin jirru. Amma osoo amma sa'a kanatti qarshii miliyoona 10 argatti. Qarshii miliyoonni 10 kun immoo torbee tokko keessatti hojiirra oolchitee xumuruu qabda osoo jedhamte maaliin goota? Biizinasii ittiin jalqaba. Biizinasii akkamiinaan jechuu dandeessa? Nama wajjiniin akkas connection uumuun baay'ee natti tola. Teamwork. Na sarvisii immoo namootaa fi sarvisii qarshii isaanii waliin walgiitu kennuun immoo baay'ee na gammachiisa. Kanaafiyyuu maybe supermarketii guddaasaa yookaan immoo mana nyaataa guddaasaa banachuu hin danda'a jedhee yaada. Galatoomi. Gaafii sadiitu qophaa'e. Gaafii sadan kana keessaa lama ni fudhatta waraqaa amma sitti agarsiisu kanaan jechuudha. Gaafii sadan siif qophaa'e keessaa lama ni filatta lamaan filatte san immoo deebisuun kee dirqamaadha. Yoon deebisu taate adabbii kana gaafii kana caalu waan si mudatuuf adabamuurra immoo gaafii gaafatamteef deebii sirrii deebisuu qabda jechuudha. Lama ni filatta. Lama filatteerti kabajamtoota hordoftoota keenya mee maal akka filatte gaaffiiwwan akkamii akka ta'e walumaan ilaali. Gaaffii isa jalqabaa. Guyyaa jalqabaa eessa dhungatamtee eenyus dhungateedha? Guyyaa jalqabaa. Maatiidhaan aladha baay'ee akeekkachiisa maatiidhaan ala. Maatiidhaan ala. Miseensa maatii keetiin ala jechuudha. Miseensa maatiidhaan ala yoo ta'e rakkoo qabu. I think as bira. Eenyudha? Nama manatti dhiyaatu. Keezii kan biraadhaan tun taane normaalii mana natti dhiyaatu. Normaalii nama isheetti dhiyaatu as bira dhungatee jechuudha guyyaa jalqabaa. Ayyee kan lammaffaa kanatti filattee osoo jaalala kee ibsachuu barbaaddee nama jaalatu tokko jechuudha. Jechoota ittiin ibsitu sadi nutti miidha. Okay, jechoota ittiin ibsu tokkoffaa akkan yaaduuf. Akkan yaaduuf. Akka yaaduuf. Akkan yaaduuf. Ani sii yaadaa jettaan jechuudha. No, an siifan yaadaa. Tokko. Siifan yaada. Okay, ani siifan yaada. Okay. Sin jaalladha. Sin jaalladha. Na kabajan qabuuf ibsaaf. Alright. Guddaa galatoomii kabajamtoota hordoftoota gosa talk show sagantaan keenya xumuratti kan jiru tariitii ati tizitaan wanta kana tafee osoo immoo akkas jedhe waan akkas itti dabalee waan jettu qabaatte si affeereen sagantaa keenya golomne. Hayyee egaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota gosa talk show baay'een si kabaja. Thank you. Nama cimaa nama guddaa akka taatu abdiin qaba. Isinisli akka gargaartan karaa hundumaan subscribe gochuudhaan Golden Media Service subscribe gochuudhaan follow like gochuudhaan akka deeggartanuun sin gaafadha galatoomaa. Guddaa galatoomaa. Yeroo biraa immoo sagantaa biroon akka wal arginu abdiin qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenya gosa talk show sagantaa guyyaa har'aaf qabanni afgaafii
barattuu Tizita Asfaa wajjin goone kan hanga ammaatti hordoftan ture.